Koomenti maal jiru barreessitu beektanii lafa qabdanii ol kaatanii lafa qabattanii akkasitti lafa qabattanii ol kaatanii silkii lafa keessan osoo koomentiin barreessin lafa keessan silkii keessan Saidoo King jettu. Ol kaatanii dhaabattanii akkasitti jilba keessaniin immoo lafa geessanii jechuudha. Jilbi keessan lafa tuquu qaba dirqama. Jilbi keessan lafa tuqaa jilbaan lafa tuqutanii harka lamaaniinis akkatti lafa qabattanii Saidoo King jettu. Osoo koomentiin barreessin dura jechuudha. Mata ofuma keessatti yaaduma keessan keessatti Saidoo King jedha. Achi booda immoo koomentii jalatti Saidoo King jettan. Lafa qabattanii isayyuu lafa qabattanii lafa bakka fershaan hin jirre owwaara haa ta'u saramii irrattuun ta'u lafa bakka amma yeroo isaa yeroo waan ta'eef gibbii keessa faatti gadi baati. Jilba keessan akkanatti aduu keessa kaati lafti hin gubaa mire. Ani karaa koo jechuudha ajaja haannaa tuubii ba'een jira jechuudha. Harkaan lafa qabadhaati awwaara keessatti Saidoo King jedhaayii jettee an akka kootti ofirraa baaseen jira. Hundi keessan iyyuu jechuu qabdu kanuma jedhamuudha moo jechuudha. Maaliif halkan ta'ee gadi ba'a jennaani biizii waan hin tureefiin yeroo kana hojjedhe malee ani silan arge viidiyoo garuu naa qaqqabamuu dideennaani hin dhiisuu kan jedhamu hin bulotu man dadhabuu illee minaamin jedheetanii itti gattaa'ee jechuudha. Sanii fi awwaara keessa miti kan gangalatanii Saidoo King jedhanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko nu boonsee hedduu tokko nu gammachiisee Saidoo keenya ani beektanii dhugaan isiniin jedhe kun akkuma argitanii ani uffanni narra jiran seemu iyyuu beektanii qommi koo duwwaara akkuma argitan dhiifama naa godhaagaa miira keessa galeetanii dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole akkuma argaa jirtanii hedduu kolfaallee jira. Azaanillee harkaa wal dhugaa jirti harkaa wal keessa badde haala xujaa haaresee waluma keessa dhugaa jirti. Sanii fi hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole. Isaan akka godhadhu ijoolleen kofaltiin maraatte moo kunarra maal taate jaartii kana maal takka godhanaan jechaa mana keessa gammachuun egaa akkas nama gooti dhugaa rabbii. Otumame Oromoo hundi otoo akka Saidii kana nuu ta'e jedha dhugaa rabbii. Otuma Oromoo hundi kan nuu ta'e bar dur silaa bilisoomne bar dhugaa rabbii. Silaa bilisoomne silaa maal kanan jedhu kaa'ee dhugaa rabbiin isiniin jedha. Hedduu tokko gammadee jechuudha. Jilgeeffachuu miti tun gangaladhee natti tola ijoolleetu natti kolfame naamne sodaadhe malee dhugaa rabbiin isiniin jedhu tun gangaladhee natti tolaan gangaladhee jechuu Saidoo faarsee gangaladhee Saidoo galateeffadhe hedduu tokko natti tola. Maaliif jennaan nama dullaa guurratee dhufe kimbil haadha ishee. Tabbatunis akkana dhiira jechuun dhugaa rabbii nama boonsiti. Dhugaa rabbii yoo namaaf kenne dhiira akka kana namaaf haa kennu. Dhugaa rabbii dhiira akka kana garaa nama ciibsu namaaf haa kennu. Haati isaa baga sideesse abbee haati kee dhugaa rabbii. Baguma dhalatte abbee sanyii goota sanyii lancaati barsilayyuu dhugaa rabbii. Anammoo deem sadii taatee mari'attee dhaqxee joo sadii taanii mari'atanii dhaqan jechuudha. Akka dhiira. Namni sayyoo jaanuma cabe dhugaa rabbii akkamitti namni sadii ta'ee dullaa fuffuratee dhaqee sodaatee deebi'a harka kennate bara argitanii miti jechi mucichi falfalaan sun harka kennate baqaanii dhiisii akka kanaan dhaggeeffatanii itti maali isiitti maanii dhugaa rabbii maali isinitti maali dhaggeeffatanii hirtooti eebadi Saidii keenya galatoomi aantee dhugaa rabbii. Leenca baasa akkasi malee laa kunoo akkana kunoo akkana hedduu nu gammachiistee jirta baga gammaddiyatillee hundi keessan warroonni Saidoo jaallatanii warroonni kabajanii baga gammaddanii baga irra aantanii rabbiin ilmoo akkanaa isiniif haa kennu rabbiin obboleessa akkanaa isiniif haa kennu obboleessa akkasittiin dhiira akkasitti ofirraa deddeebisu cuubee yoo ta'e shugguxii yoo ta'e yoo booskiidhaan illee itti dhufan waa meeqaa yoo itti dhufan karrashanee akkanatti dacheessa nyaachisee harka kennachiisee tumsiisu obboleessa akkasii ilmoo akkasii rabbiin isiniif haa kennu dhugaa rabbii. Leenca sanyii leencaa dhugaa rabbii bookkisaa itti xiqqaate maqaan isaa dhugaa rabbii. Leenca on jedheen iyyuu itti xiqqaata Saidootti dhugaa rabbiin isiniin jedhu. Argitan kaa hedduu tokko gammadeen dhugaa rabbiin jarattiin kaa dullaa gugurratte dullaa ammasii gadi fufurattee dhaqxee ani keessaan qaburiis. Disa si seen dhufne si seen dhufne ada gaafi sana godhu dhugaa rabbii ani roobi maraadhiin kulfa seetee jaalladhee miti dhugaa gammachuun na kabalchiisa. Dhugaan isiniin jira gammachuun na kabalchiisa.
Mucaan golleen kolfa ilkeessaa najii kaarti ijoollee dhugaa rabbi maal takka goonatti kolfaa jiraan gammachuun na gubalchiisa ijoollee kaameraa siitti soorsa manatti kolfuu dhiyeessu maannis dhugaa rabbi nan dogoggorsinaa nan balleessi kolfaa jirtu dhugaa rabbi miliyoonnis dhaabbadhu ati mooti gubda roome sochoosi hojii keessa nyaata dhugaa rabbi isin viidiyoon agarreem dhugaa sabskraibisii godhen jira ilaali room dhugaa sabskraibisii godhen jira ilaali viidiyoo Saidoon gaddi dhiisu miliyoonatis ilaali silkii baattee isaatii 24 banaadha silkiin kee ilaala beeksisan qabu kan Itoophiyaallee maal faayidaa qabaa miti namni Itoophiyaa ilaali ooma isaatii herrega malee beeksisan qabu malee jechuudha hedduu tokko gammadee isinillee baga gammaddanii warroonni Saidoo jaallatanii warroonni Saidoo kabajanii akkasumas immoo isin gammachiise isin boonsee ana qofa ta'ee hin beeku waan dhugaa akka itti gammadee hin beeku gaafan viidiyoo aanaa dhaggeeffadhu immoo hedduu tokko natti tolee irraa hojjedhee jechuudha maaliif jennaan dhugumatti kan lafa qabaatu itti gangalataniyyuu kan isa faarsanii jechuudha. Malee akkasiin isiniin jedha ijoollee keenya hedduu tokko nu gammachiisee jira hedduu tokko nuti tolee jira garaan diinaa gubattu yoomiyyuu namni isa danda'u hin jiru namni isa mormu hin jiru jechuudha kan duukaa jiru rabbiidha maaliif garaasaa qulqulluu deema waan ta'eef nama sharriitti yaadee kunoo tumuudhaaf dhufu ofiisaatii tumee gargar facaasee albaasee gadhiisaa jechuudha dheengaddas manatti waamanii waraanuuf jennaan ofiisaatii dhibikitti godhee ba'ee jechuudha kanaaf jennaan rabbiin isa gargaaraa. Ammallee rabbiin faana haa ta'uun jedha malee dhugaa dubbachuu fi akkasumayyaan haasoftitti hedduu bakka qalbii nama cabsa namatti hin tolu jechuudha abbaa ijoollee seetii akkas gochuu qilleensa gootee kunoo dargaggootti kennuunsee barbaachisu ture dargaggoo hojii walii galtee akkas gochuun garuu immoo kunoo isa rabbumatti isa gargaaraa jechuudha dhugaa. Waamanii ofii isaaniitii affaranii hin qaanaanii jechuudha baga qaanaanii baga affaranii an dhugaa arganee gammachuudhaaf haasa'uun dadhabee viidiyoo dippilikeet godhee haasa'ee malee hedduun gammadee jira hedduun ati tolee jira hundi keessaniyyuu baga gammaddanii baga isinitti tolee isiniin jedha akkasii viidiyoo baay'ee isinitti haasa'u Saidoo keenya rabbiin si haa eegu kan nama eegu rabbi tokkicha qofadha kaameraa duuba dhokattee waan isheen si gootu hin beennu nuti asirraa humaa iyyinaa asirraa wacnya malee waan tokko waan si goonu hin qabnu kan si eegu rabbi tokkicha qofaadha waan ta'eef rabbiin si haa eegu bakka jirtutti si haa tissuu siin jedha malee akkasi goota keenya nu boonsite dhugaa rabbi baguma dhiiga keenya taate baguma sanyii keenya taate dhugaa rabbi sanyii goota sanyii leencaati silayyuu akkasii warreen keeffattan hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa baay baay.